Wanni magaalaa Adaamaatti akkasitti obboleeyyan keenya boochisaa ture. Magaalota hedduu magaalaa akka Asallaa, magaalaa akka Dheeraa, magaalaa akka Itayyaa, magaalota hedduu daaraa godhaa jira. Wallaahi obboleeyyan tiyyaa guddoo nu hunda kennaafuu haa kennu. Rabbiin nu asabbarsu jechuudha. Dunyaan eega diiguu taate maal godhanii bita? Wanni bitaniif takka illee hin jirtu. Eega diiguu taate bitanii isin harkaa diiguu faayidaa wayii qaba, faayidaa hin qabu jechuudha. Kanaafuu Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Zeenuutub baga rabbii isaatii kana isin gahee obboleeyyan ta'e qaqqaalii fi gaggaarii rabbiin ammallee inshaallah oolmaa guddoo keessa isin haa oolfatu isiniin jecha. Obboleeyyan tiyyaa subhaanallah. Wanni magaalaa Adaamaatti akkasitti obboleeyyan keenya boochisaa ture. Magaalota hedduu magaalaa akka Asallaa, magaalaa akka Dheeraa, magaalaa akka Itayyaa, magaalota hedduu daaraa godhaa jira. Wallaahi obboleeyyan tiyyaa yoo rabbiin keessan irrallee oolchu taate rabbiin inshaallah sabrii guddoo nu hunda kennaafuu haa kennu. Rabbiin nu asabbarsu jechuudha. Duniyaan akkanuma duniyaa subhaanallah. Gizee kaan duniyaan inuma argamti, gizee kaan inuma dhabamti jechuudha. Subhaanallah. Wallaahi obboleeyyan tiyyaa akka hin jirre kana magaalaa Dheeraa keessaa karaa gubbarra akka hin jirretti mana namaa, mana obboleeyyan keenya itti ta'abanii hedduu tokko wallaahi dhiigni isaanii biyya namaa keessatti wallaahi umrii itti jijjiiratanii ittiin dalagatanii ittiin fidan hedduu diddiigaa jiran jechuudha. Wanni ijji namaa laaluu hin dandeenyes onneen namaallee wallaahi obsuu hin dandeenye jechuudha. Dhugaa rabbii wanti godhan takka illee hin jiru. Rabbiin inshaallah sabrii akkuma isuma rabbuma nurraa dhiisisee qadaruma rabbiitu keessa jira. Akkasumatti obsuun dirqama jechuudha. Kanaaf obboleeyyan tiyyaa warri carraan akkanaa isin mudate obsaa sabbaraa. Rabbi isin haa sabbarsiisu, sabrii rabbi isinii haa kennu. Duniyaan ni argamtis ni dhabamtis. Rabbi isinii kenne, rabbiin fayyaa isinii kenninaan dalagattanii argattanii. Kanaafuu sabbaruu qabna isiniin jedha obboleeyyan tiyyaa. Dhugaa rabbii nama gaddisiisa. Magaalaa Adaamaa keessatti mana tokkocha hin hambisne ammallee diigaatumaan jiranii waan hafellee jechuudha. Mootummaa akkam akka rabbiin nurra kaa'ee rabbiin guddaan haa beeku. Hedduu tokko namatti dhagahama, nama gaddisiisa. Waan jedhantu nama harkaa bada obboleeyyan tiyyaa. Wallaahi laziim waan jedhantu nama harkaa bada. Subhaanallah. Obboleeyyan tiyyaa rabbuma keessan kadhadhaa. Rabbiin inshaallah nurraa haa deebisu. Namni jechuudha waan jedhee yoo dhageettanii namni fooqii abbaa darbee lamaa ijaaruu hin dandeenye abbaa qabeenyatiif lafa gallakkisee manas gallakkisee haa bahu. Mootummaan kun azala foolana fakkaate rabbiin nurraa isa haa kaasu. Dhugaa rabbi dubbachuudha. Wooma irra sitti kenname warri dakanaa dalaga jechuudha. Kanaafi rabbiin mootummaa kanallee isa haa qajeelchu. Yoo ka hin qajeelle taate yoo akkanumatti nama argitee miskiinatti taphatu taate mana jalaa diiguudhaan. Wallaahi laziim mana maatii wajjin keessa gala. Nama isa malee waan qabne jira. Nama asitti isa kiraa ruumii lama irraa kiraa kennate kaan immoo ofii maatii ofii wajjin keessa taa'ee waan kiraa saniin maatii ofii jiraachisatutu jira jechuudha. Wallaahi waan hedduu nama gaddisiisu obboleeyyan tiyyaa. Subhaanallah. Wallaahi hedduu nama gaddisiisa. Magaalaa Dheeraa karaa gubbaa akka malee diigaa jiranii. Magaalaa keessallee bilookii qaqallaa magaalaa keessa dabarsu kanas meetira 30 haga kana bal'atu qaba jedhanii bilookiin karaa keessa daddabarsu sun 8 yookiin 10 irra hin taru. Meetirri 30 kun yoo ka itti dabalamu taate manneen nama hedduu galaafata kunillee jechuudha. Kanaaf inshaallah rabbiin sabrii guddoo nu haa kennu. Rabbi nu haa sabbarsiisu. Wanti godhan hin jiru. Duniyaan yoo dhufte wallaahi laziim ka diigan taatellee kuni waan rabbirraa kenname malee ilmi namaa uummata akka godhuu hin danda'u. Amrii hundaa ka olii gadi jijjiiru rabbi alamaati jechuudha. Ka amrii hunda olii gadi bitaa mirgatti jijjiiru mootii alamaati. Rabbii tokkocha malee ilmi namaa waan jedhe san hojiirra oolchuu hin danda'u. Yoo rabbiin qadarri duraanii sun jiraatte malee
jechuudha. Kanaaf obboleeyyanti wallaahi dhajiin hedduu nama gaddisiisa. Subhaanallah, subhaanallah. Ijoollee obboleeyyan keenya obboleeyyan meeqa boo'e. Maatii alatti harkaa yaasanii ilmaan alatti yaate obboleeyyan teessan xiqqoolee ilaala. Wallaahi namni obboleeyyan qabu, namni haadha qabu, namni abbaa qabu, namni warra ahlii qabu obsuu hin danda'u jechuudha. Onneen nama dhukkubaa, onneen na dhukkubdee waan goonu wallaallee rabbii keenyatti bu'aa turre, rabbiin du'aa kenna nu haa dhagahu. Rabbiin inshaallah warra mana namaa dibu kana rabbiin harka isaanii nurraa haa qabu. Rabbi harka isaanii nurraa haa qabu. Wallaahi laziim hedduu nama gaddisiisa. Hedduu tokko jechuudha. Wanti godhan takka illee hin jiru. Obboleeyyan tiyya sabbaruu malee wallaahi laziim sabbaruu malee wanti godhan hin jiru. Rabbi sabrii nu haa kennu. Mana hedduu tokko diigaa jiran hatta baadiyyaa kana keessa illee haa galuu ifaan haa galuu bishaan haa galuu jedhanii uummata dararaa jiran. Birri 6,000 5,000 fidaa jedhanii gimira manneen 5,000 kaaree 200 4,000 5,000 fuudhaa jiran 400 irratti 10,000 fuudhaa jiran. Obboleeyyan tiyya warra da'oo baadiyyaa keessa jiraatu dararaa jiran dhawaata birrii as kennaa jedhanii subhaanallah. Rabbiin maaluma nurra kaayaa obboleeyyan tiyya. Rabbiin inshaallah wallaahi biyya teenya tana biyya nagaa nu haa godhu. Biyya teenya tana rabbi biyya nagaa nu haa godhu. Hedduu tokko ulfaata obboleeyyan tiyya. Dhaamsi kiyyaa asirratti wanti isiniin jechuu barbaade mana wallaahi mana hin bitinaa lafallee hin bitinaa jechuudha. Birri mallaqa keessa walitti qabadha obboleeyyan tiyya. Maaliifuu eega diiguu taate maal godhanii bita? Wanni bitaniif takka illee hin jirtu. Eega diiguu taate bittanii isin harkaa diiguu faayidaa wayii qaba faayidaan qabu jechuudha. Kanaafuu dhugaa rabbii mana hin bitina lafas hin bitina birrii keessa mallaqa keessa walirra kaa'adhaa isiniin jedhan akka obboleettii teessan takkatitti jechuudha. Kanaaf bittanii yoo diiguu taate faayidaan hin jiru. Humna teessanitti fuuraa keessanitti hin taphatina obboleeyyan tiyya qaalii. Birrii teessan walirra kaa'adhaa. Birrii teessan hin kennina. Birrii teessan walirra kaa'adhaa. Gaafa rabbiin tana jala nu dabarse, gaafa rabbiin diigaa kana nurraa dhaabe, gaafa rabbiin biyya teenya biyya nagaa godhe bitattan lafti suguruun dhayxu biyyi suguruun dhayxu yoo rabbi kana keessa nu dabarse bitattanii. Kanaafuu obboleeyyan tiyya hin bitina mallaqa keessa walitti qabadhaa. Bakka lafa hin bitina warri amma lafa bitaa jirtan. Warri amma lafa bitaa jirtan, warri amma mana bitaa jirtan obboleeyyan tiyya khaasatan karaa gubbatti wallaahi fuuraa keessanitti hin taphatina. Bakka maraa diigaa jiran, bakka magaalaa jedhamte Itoophiyaa keessa wanni hafaa jiru hin jiru. Obboleeyyan tiyya bakka maraa kaabaa kibbaa bahaa dhihaa diigaa jiran jechuudha. Magaalaa